Sini lagi apa mami? Akkam jirtan ilmaan Oromoo nagee qabdanii fayyaa qabdanii akkam yoo fayyumaami nagee qabdanii jirtan akkam jirtan nagee qabdanii anniin jira fayyaa nageen qaba waan takka gurra sin bu'in gurra sin buusu barbaada share waliin godhaa Shimallis Abdiisaa bira nagee share godhaa taariikha Shimallis Abdiisaatiin sin qaba share godhaa Shimallis Abdiisaa biraatiin nagee unen deessanii dafaa biran na dhaqqabaan ayyee so akkam jirtan fayyaa qabdanii mi annagee adu fayyaan qaba akkam jirtan ilmaan Oromoo cufti keessanuu Sin jaaruu cufa keessan ilmaan Oromoo akkam fayyumaami arra waniin dubbachuu barbaade eenya kana ilaa torbaan lamaan waa'ee Shimallis Abdiisaa jala deemee takkaafi lamatti gartee odeeffachuu irra ture. Shimallis Abdiisaa kun eenyu jeetiin gaafa tamaarii irraa eegalee dhaloota isaa irraa eegalee inni akkamitti gartee Shimallis Abdiisaadha mootummaa Oromiyaa ifinjee lafa Oromiyaa ta'e inni bulchu. Akkamitti Oromoon ajjeefamti akkamitti Oromoon rashanamti akkamitti gartee mucaan kun eenyu inni eessa gartee jeetiin odeeffachuu rakkate odeeffadheetiin torbaan lama gartee information isaa walii guurachuu ture Shimallis Abdiisaadha akka inni gartee laacalloon Oromootu itti dhaggeeffamne bareetiin as deebi'e akkami bartee yoo itti nagaafattan sunii fi himaati share godhaa bira dhageessaan haa dhaga'uu qaba gartee nama inni shawwatu hin jiru share naa godhaa bira dhageessaan Shimallis Abdiisaa kun tamaarii gaafa ture gartee Oromoo ijoollee yuunivarsiitii keessa jirtu wanjaluu tureen
Fattaalee ijoollee tun gartee waan isaan dalagan jala deemee fattaaluu tureen ijoollee meeqaantam nyaachisee ijoollee meeqaantam ajjeesisee jiran Shimallis Abdiisaa. Shimallis Abdiisaa kun haati isaa abbaan isaa eenyu jaa odeeffadha. Abbaan isaa Oromoodha 100%. Haati isaa too Amaara. Haati Shimallis Abdiisaa Amaara. Afaan Oromootu ammallee dubbachuu dandeessu. Wanni gartee quuqaan haadha Oromoodha. Abbaan Oromoodha quuqaan isaa wanni ittiin dhaggeeffamneef saniif. Gartee wanni abbaan Oromoodha karaa sharamu jiru ittiin dhaggeeffamu isatti. Maaliif gamni kunis isaa faamilii isaati. Gamni kunis isaa faamilii isaati. Kanaafuu gartee inni doesn't care about it. Nijiraami aangoo isaatii fi maallaqa isaa walitti qabachuu irratti akkamittiin gartee tuulama karaa tuulamaa kana jiddu galeessa kana akkamittiin jaaraa akkamittiin gartee nuti abbaa qabeenyaa taa'ee jiraannaa malee dantaan haati Oromoo tara shanamu jirtu. Tawallagga keessaa gartee manni irra gubachuu jiru dantaa isaatii miti. Shimallis Abdiisaa haati isaa akkamitti Amaara taatee jeetiin gaafadheen. Shimallis Abdiisaa haati isaa Amaara 100% Oromoo. Ani bargazeen ifin opiidiyoo tana keessa gartee gantuu hattuudhaa fi diqaalaa walitti qabamee jira. Diqaalaa tana Oromoo firraa jabanatanii gartee addaan baafachuu qabdan. Dhaabni kun dhaaba gartee Oromoo bika bu'uu miti. Shimallis Abdiisaa haati isaa Amaara 100% sinii magaana amantan nama dhubaatan deema jala deema odeeffadha barbaadaa fida. Haati isaa Amaara. Gartee afaan Oromootu hin dubbattu. Afaan Oromoo ammallee amman tana dubbachuu dandeessu afaan Oromootu. Sigalee dantaan Oromoodhaa ittiin dhaggeeffamu. Wanni ittiin dhaggeeffamne san gamanaanis faamilii isaati. Wanni inni godhuu danda'u takka illee hin jirtu jechuudha. Sigalee san jiraamti inni dantaa isaatii fi xiqqimii isaatii fi gartee bu'aa isaatii fi gartee akkamittiin gartee inni jiddugaleessa kana gartee qabeenyaan guddifnaa malee haati Oromoo tawallagga keessaa manni irra gubachuu jiru rakkina isaatii miti. Abbaan Oromoodhaa ka gartee walloo keessaa du'aa jiru abbaa isaatii miti. Ranni doesn't care. Namni du'uu sarara kaa'en haati Oromoo taarargee keessaa du'aa jirtu. Abbootiin gadaa gartee warri isaan rashansiisanii ammallee hin hidhamin ammallee walitti qabamanii taa'u jiran gartee warri rashansiise isa faadha. Ani maalirratti akkamitti gartee ilmoo Oromoo yoo ta'e quuqaa Oromoo yoo qabaate mucaan kun gartee akkamitti gartee lubbuun namaa Oromootuun dhiirsa harkatti mootummaa inni bulchuun akkamitti du'anii ilmoon namaatu cuftee rashanamtee takkaan duute akkamiirra fuutan ta'ee quuqaan Oromoo kun gartee nama quuqa bikka feete jiraadhu Oromoon samii feetu haa jiraatu feetu Ameerikaa jechi feete irraa jiraatu Oromummaa tana akkana si goggodhaa beete akkamitti fudhachuu danda'ee jeetiin jala deemuu ture torbaan lamaan jala deemee oduusaa barbaadee fe'ase. Gizeen baasuu bara kan akkanaan anjanii natti himan. Tanaafuu Oromoon gartee diqaalaan opiidiyoodhaa Oromoo bikkan buutuu hoggu dhibbata akka gurraan dubbachaa oolan. Namni Oromoo taatan nama 10 ol gartee nama gartee Oromummaarra hajaan qabne natti himan. Abalu jeetiin cufa isaanii ammas maqaa fidee dhufa. Gizeen fi information gaariitti gaa harkaa qabaadheen. Eenyu cufti isaanii maqaan Oromoo malee maqaa gubbaa Oromoodha malee maqaa gubbaatu abbaa isaaniitu Oromoodha malee cinaan isaanii kan gartee Amaaraa fi Guraagee galan. Sigalee tanaaf rakkoon Oromoodhaa itti mallachuu dandeenyeen. Rakkoon haati Oromoodhaa itti dhaggeeffamuu dandeenyaan. Rakkoon haati abbaan Oromoodhaa gartee abbaa rashaname, abbaa ajjeesan, abbaa akka fayyadatee doesn't care about it, they don't care about it. Isarran kaayyanneen isaan. Irran kaayyanneen irrumaan kaayyannee dantaa isaaniitii miti. Haduu jiru kun irran kaayyanneen aangoota nya akkami jabeeffannaa akkami aangoota nya jabeeffannaa malee isaan they don't care isaan irran kaayyanneen. Jala deemaa. Jara gartee warra amantan warra wali qabamee taa'u kana gartee cufa isaanii wali qabaatiti deemaati. Mi haati Shimallis Amaaraa miti kanaan gattan wallahi qarshi kumaan isinii kanna deemaa fidaa kotta. Qarshi kumaan kaasha isinii kan abbaan san gartee evidensii afaan Oromoo dubbate laal dubbisanii viidiyoo wajjin qabdanii yoo bitan qarshi kumaan isinii kan afaan Oromoo ammallee dubbachuu dandeessu. Akkasi. Yoo maqaa isinii lakkaa'ee kaanis gartee information isaanii waan guututti waliin qabeetiin dhufaan. Nama meeqa gartee warri haati isaanii kan Guraageerraa kan gartee Amaararraa abbaan Oromoodha akkuma namtitti gartee ta Oromoo gartee warri sana lubbuunaan isaanii maareetti arrabsana gartee warra akkasii kana warra kana kan warri gartee dantaan Oromoodha Oromoon haati duutu abbaan Oromoo haduu hatti dhaggeeffamneen akkami aangoota nyatu qabannaa malee isaan Oromoon gartee duutu irraan kaayyanneen tanaaf Oromoon gartee bikka isin firra raftanitti hin jirtan mootummaan tun gartee mootummaa gimboo sabaattiiti isin himnee jira dhibbata akka isin himnee jiran tanaafuu Oromoon ati aangoon qabdu haate gartee gizeen qabsaa'uttee gartee gizeen wal jaartee waliin fattaaliin Oromoo wal cinaa dhaabbattee gartee ilmaan kee gartee akka obboleeyyan kee duune akka lammiin kee duune akka himni kan kee duune godhuu dandeessu yeroon teessan ammaan tan
Wanni isin eeggatan maali? Wanni isin eeggatan kan jirtu Oromoo divide rule godhuudhaa fi gartee kafaa hidhaarraa baasanii adda bilisummaa Oromoodhaa hidhaa keessatti hambisanii taa'u jiranii. Addi bilisummaa Oromoo gisee hidhamtee hidhaan mana keessa taa'u jiraate nagee kamtuutu waliigala kamtuutu biyyisanii keessa qubataa jettanii yaaddanii. Addi bilisummaa Oromoo maal balleesse? Maal balleessan jarri warri adda bilisummaa Oromoo warri gartee mana hidhaa keessa walii qaban akkamittiin gaafannee warri mana hidhaa keessaa jiru sun gartee hidhaa keessaa bahee walii galtee sanirra ni dhufanii walii galteen kijiba obboleeyyan kiyyan ni amantanii an amma meeqaan durattis viidiyoo tokko irrattis dubbateetiin jiraan. Walii galteen jaamuun jiru yeroo itti laallachuudhaaf gartee humna itti godhachuudhaaf maallaqa waan harkaan qabne ikoonoomii waan duutee jirtuuf humna itti laallachuudhaaf dirdiriin godhaa waliigala goonaa waliigala gartee waliigalteenyee haasoinaa mare pu kijiba mee waliigaltee yoo jiraate maaliif adda bilisummaa Oromoo hidhaarraan baasin? Ma wali qabee ta'an hanqa kafaa'uudhaa garteechi baaseeti Oromoon beekte balli gammadu waan taataniif gisee kana gartan kana gala waan fiida waan beekaniif jara kana kaan hidhaa raayii baasaniif jara kaanis badii qaban habbata akka badii qaban duwaarfaan badii qaban baqqaleen garbaadha Hamzaa Booranaa baadii habbata kan qaban hinaaffaa fi dharmeen. Hinaaffaa malee habbata akka jedhi badii takka illee qabuun jarri kunillee badiin qabaniin hinaaffaa waan irraa qabaniif Oromoo tana gartee akkamitti deemaniin Oromoo divide rule godhuun baan kana gartee fi qabdeeti kana gartee fi raachi dhiibdaan kanaafuu gartee divide rule goota kana korrafee kophaa dhaabbata kan gartee ni jiraa miti gammadee harka dhawa sana waan beekuuf namtichi divide rule si godhee kan mana hidhaa keessa walii qabee kan gartee siin jiraa miti kan gammachuudhaan jirtan waan takka waan balleessan takka illee qaban mirga isaanii gaafachuun dirqamata. Mirga isaanii gaafachuudhaaf gartee wanni nama hiisaa takka illee hin jirtuun dimokiraasiidhaan gartee heera sanjatti ifi isaatii guddibbata akka piroomisa seenee gartee gumee gartee wanta kana mircaa kana gartee heeraa fi seeraan gartee haa ta'u goona jee dubbachuu tureen akka jirutti caasaan inni gartee aangoo irraa qabu lalame abiyyi kun gartee caasaan inni aangoo irraa qabu ha gartee gama wantaatiin. Gama gartee namtitti koortiidhaatiin eenyu tametti gumbosobaatiidha. Tawartee mircaa gubbaarratti girtu eenyu gimbosobaati akkasuma deemgaa cufa isaanii yaami kaa biraanuu gaarreessi jira cufa isaaniitu yaami mootummaa gimbosobaatiidhaatti OPDO'n gartee Oromoo jala cabsuudhaarratti. OPDO'n gartee jala cabsuudha Oromoo jalatti ajjeesuudhaatti jala rashantee OPDO'n gartee fuutee maal gooti gimbosobaatiidhaaf gartee borcuma isaanii lafarra gajjabeessu jirtiif ilmaan Oromoo sanarra duu jiran. Bilaashi kawaan balleessi gartee gimboo sabaatiidhaaf aangoo isaanii tiisisuudhaaf jecha aangoo isaanii tiisisuu jecha Oromoon bilaashi du'aa jirti. Kagartee wallaga keessa gaggeessanii gafeefchisaa jiraniisi laan aangoo isaaniiti jecha ilmaan Oromoo achitti Oromoo wal nyaachisanii wal ficcisiisanii wal nyaachisanii ficcisiisaa jiranii. Yoo gartee nageenyi kun haabuu ka barbaadan taate maaliif gartee uummata mana hidhaa keessa walii qabanii bira ta'aniin? Mana hidhaarraa baafne uummata kaan waliin gabbaasanii maaliif ta'anii waliin haasa'an nageen barbaadan kaa maaliif jara kanaatu nagee hin barbaanne isaaniif nagee waan hin barbaanneef isaan laan isinii meetiin jira jarri wanni gartee maallaqa waan hin qabneef ikoonomiin biyya isaanii daaraa waan taateef waan gartee nageen Ameerikatti qattee hajibuu barbaadan uummata Yuurooppii hajibuu waan barbaadaniifu maal godhan nagee buufnaa nagee ni gartee haa dhufu nagee goonaa nagee andirdiri goonaa maadhe goonaa jinni goonaa jaanii haasa'an sammaa jechuudha maallaqa akka dheengadda gartee Oromiyaadhaaf kumni miliyoona 10 akka kannameef jaanii dubbatan sani kan inni barbaadu dheengadda amma jara Amaaraatiif miliyoona 10 akka kannameef gartee Oromoodhaa gisee kannamee miidiyaa cufti noo faan banee bisifikata akkamii Oromiyaa bichaa jaa akkamii Oromoo bichaa jaa yaanii faan banan Oromoon teenya way dubbatte amma kalee giseen fi miliyoona 10 akka kannameef Amaaraaf. Miliyoona 10 akka kannameef san dagartee namta koy dubbatanii kasaanii tsat raacitee jira jechuudha. Maali wanni inni barbaadu tures maali maallaqa waan hin qabneef ikoonomiin biyya isaanii daaraa waan taateef doolaarri biyya keessa waan hin jirreef nagee jeeni lafa laallateeni gartee hanqa inni haala mijjeeffateeni gartee gini jiraami nagee jaanii kanis qawwee dhaabii gartee nagee akka harkatan akka nagee jaaniitti Ameerika akka jiru waan barbaadu feek jechuudha. Feeka waan godhuu barbaaduu fi akkas jeeni gartee maallaqa Ameerikaan seenee doolaarri biyyaa seenee mi sanbooda maal godha diriidhaa jeetuma gartee leetii irratti gartee isaaniinis kotta jenni ulaagaa namni walii galuu irratti gartee ifiin namni bira eenyu mootummaa kana amana. Mootummaan kun gartee nagee jeeti ijoollee amma duraa gartee woboodhaa galchee summiidhaan ficcisiisan alamuu simeenfaan. Gartee ficcisiisan eenyu isaan amaneetitu isaanii wajjin gartee ijoolleen tun lubbuu si jibbite kadeemtee deemtee haareetti qawwee firraa buustee isaanii wajjin amantee diridirii gootuun yoo namni alagaan biraa isaan gidduu jiraatee gartee waasiin jabaan jidduu jiraatee walii farraman malee eenyu abbaa isaanii isaan amana. OPDO'n gartee uummata diqaalaa Oromummaan qabne ha gartee
sanyii siidhaan laaqii diqaalaa har lamaa waan taateefu eenyu baasaanii isaa nama jaalmarroon gartee fi gartii fi guruppii nama kafaa'uun fi gartee abaa'uun ejjennoo gaarii fudhattan baga fudhattan likki fudhattan ejjennoon teessan ejjennoo qubatam ejjennoo teessan ejjennoo gartee importantii kataate. Baga fudhattan isaan ulaagaa isin barbaadan san isin guutuuf hin deeman beekaatii maallaqaan harkachuuf jechi gartee ulaagaa san gabbaasanii isaan gartee nageebuuf nagayni kijiba Tigraay ammallee lolarra jirtiin gartee Oromiyaan keessa lolaa jiran ibiddechi balbalu jiru maal inni hanqa gartee lafa tolfachuudhaaf gartee hafur baafannaadha uummata irra fudhateen fi maallaqa akkatti seenu gartee tooftaa taa'ee mala baasu turan. Taniini gartee arraan tana fura baafatanii ammaan tana gartee foggora isaanii eegalan warri ammasii fi warri garsan keessa warri koree san keessatti gartee maraxameetitu warra saniitu gartee waliin taa'an warra habimee warra isaan gas jiru gumboo sobaatti akka jirutti jaraa maaraa akka jirutti sani taa'eetitu isaanii hojii taa'ee hojii jiru godha namni walii galtii nama wal dhabee fi kaanis ragaan kaanii wajjin gartee waliin taa'anii haasan kaafaa'oonii fi addi bilisummaa Oromoo ejjennoo gaarii fudhatan baga fudhatan likki gootan hattuun kun isa sossobuu deema ammaasii. Malee wanni biraata kan jiru mana hidhaarraa uummatan baasin uummata mana hidhaa jiru sammaan baasin kaan achi qabee gartee kaan achi tukkaamsee kaan achitti gartee ilmaan namaa rashanu jiru sammaan dhaabiin hidhaarraa uummatan baasin nagee dhugatti barbaadu taate uummata gartee hidhaarraa baasin maaliif gartee nagee uummata biyyaafillee maan kanniniif hafur baafannaa fudhachuu jira Oromoon akka hin dagadamne gartee isin gartee uummanni keenya acabcaabiidha waan xiqqoo takkaatu isin gammachiisaas waan xiqqoo takkaatu gartee dhiiga isin dhaabaas kanaafuu wanni namtichi kunjuu 100% kijiba wanni inni takkallee wanni lafarraa gartee dhugaan ni qabatee deemu jiru takkallee hin jirtu isinii himeetiin jira warri OPDO keessa jira toora nama 20 oliiti gartee namni abbaan isaanii Amaara abbaan isaanii Guraageedha gartee abbaan isaanii Oromoodha haati isaanii Guraagee fi Oromoodha. Jara kana gartee warri dantaan Oromootti dhaggeeffamneen jara kana gartee warri abbaan Oromoodhaa gartee laalaan isaatti dhaggeeffamneen jara kana gartee ilmaan Oromoodhaa qacceen Oromoodhaa gartee warri gartee lolee isaan kana gartee wayyaanii amma 27 isaan taanii kaalsii dhiquu turaniif wayyaanii gartee amma 27 gartee isaan taanii harka dhahuu turaniif gartee isaan taanii ergannoo taanii dalaguu turaniif irraa buustee irraan tana bilisa isaan baaftee akka isaan achi keessaan akka isaan goote joollee qeeroodhaa ta'e isaan gartee firraa suusatanii tan ta'e sarara shansu jiraniin qeeroon gartee sirra shantan irraan tana waboo keessa jirti. Qeeroon irra sirra shanu turte gartee waboo hojii dhaabbattee waboo hojii falmachaa jirti qeeroon jajjabeen gattee achi falmachaa jirtiin garuu isin paradaan keessan addunyaan isin irra beektee jirtiin namni ganaa isin dhaga'uun hin jiru Oromoon gartee namticha kana gartee akka wanta firaa eeguu qabdaniin akka gartee xilaanni keessan badaan isin balleessuu irratti malee takkaa Oromoodhaa fi waa dalageettee Oromoon akka fineeniin Oromoon ati naman qabdu ammaas. Nama ollaatillee ollaan qabduun Oromoon gaafa toltee gartis jarri Affaaris gartee Oromoo hojii dhaabbatan garri Somaaliitillee gartee gizi Oromoon jabaattee humna jabeessite si hojii dhaabbatan ati humna tee jabeessuu irratti gartee akkamitti yuunitii jabeessuu irratti gartee Oromoo waliin dhaabbachuun dirqama keeti gam tokkotti mee Oromootiya mee wanta kaas hin garsiisaa jarri kun yoo laaltan saba xiqqaadha qooyin isin hin garsiisani. Isin gartani. Jarri kun saba xiqqaadha. Du'anii gala. Okay? Jarri kun nuti Oromoon gartee miiliyoona 65 yannetti dubbannaami. Okay? Jarri kun du'ee dhabame daaraa goonee gartee bittin jee qilleensa irra faca'ee ganaa gidduu uumaan isaanii hin jirtu jee dubbachuu ture. Jarri kun har'a akka jirutti hiji akka jirutti dargaggeessii fi dubartii fi cufti isaaniitu waliin hidhataniiti waliin jabaatanii waraana amma Abiyyi gartee waliin hidhatanii jiru kun jabaatee gartee nijirraa nuti ammallee barullee nijirraa gartee duunee hin dhabamne gartee nuti gartee daaraan taanee jaanii amma viidiyoo kana gaddisan viidiyoo kana wanni gaddisanii jiru simu amma Abiyyi waraanas baasuu deema waraana gartee toora 8,000 9,000 eebbisuuf deemaan amma ni garta yeroo gabaabduu xiqqoo takka booda dhaggeeffadha akkanumatti ilaalaan waraana eebbisuu deemaan waraana kana maal ammas lola deebuu deemaan isinii meetiin jira maallaqa barbaade malee inni nagee uummachuuf miti amma jarri kun dhume daaraa taane jaaniin jara kana Oromootiya beelawanii
makiinaa inni beektan Somaaliyaarraa gartee uummata Asmaraarraa Oromiyaa biyyoota Itoophiyaa san guutuu beersabii guututti itti bobbahanii meeshaan duroomiin adda addaatiin gartee akka ajaa'ibaa kanatti cufti isaaniitu gartee duroomiin adda addaatiin meeshaan alaatun alarraa tangalee hin jirtu uummata kana fixuudhaaf gartee uummanni kun har'a biyyee arraabee namuma akka keessanii kabilisummaa fedhuutu har'a biyyee arraabeeti jarri kun lafarraa ka'een Oromoo miiliyoona 65 jettan miiliyoona 65 kun gartee Jolle isaanii jajjabii har'a warri gartee tokkobaa jiru warri gartee qabsiisaa jiru warri fattaalaa jiru Oromoodha. Maaliif kun ta'uu danda'e? Maaliif kun ta'a? Nuti namaa gadi jirra. Nuti gartee namaa gadi dhaabbachuu jirra namaa gadi jirra. Akka namaa gadi gargaaruu jirra dhaabba kan akka nuti gartee wooboo gargaaruudhaaf duuban deebinu jennee jirra. Maaliif fattaaltan? Karaa isaan deeman maa himtan? Akkamitti dhiirti akka ta'eetii duutee beeloote gaafa lola gartee lola bajaasa keessa jiran fincaa walii fincaananii bishaan dhabiinsarraan jarri kun gartee walii qodoonis wayyaa dhuga dhiira sii gadi namaa gadi jiran jarri kun akka keessanitti dhumanii bardaaraa ta'ee jee baraabiyyuu foggoru tureemi har'a eessaa dilli kun hidhate eessaa meeshaa bitatan xayyaara kamiititu himee meeshaa bitee fi har'aan tana gartee akkanatti dhiirummaa isaanii onnee isaanii lala dhiirummaa isaanii lala. Onnee isaanii lala. Sigale? Okay, jajjabeen karaa isiin deemtu maal abbaa keessanii fattaaltan. Ati maali duunsiif ati zalaalamaalam duu dirqama qabda. Ati duu qabda zalaalamaalami. Maaliif gartee wannummaan karaa kana bahan karaa san bahan jettee eenyu abbaa keessanii gargaaruu jirtan warri fattaaluu jirtan sin beeynaa takka takkatti maqaa keessan qabna. Akkam abbaa keessaniitiif gartee karaa isaan deeman karaa kana deeman karaa san deeman gartee akkamiin fattaaltan. Hiriyaan teessan akkana hidhatteetiti dhiira taatee jabaattee gartee gaachana sii bira dhaabbattee waliin dhaabbachuu jirtiin. Ati maal abbaa keetiitiif fattaalta. Karaa isaan deeman maa himta. Gartee bishaan dhugaattee mana tolmeessee OPDO diqaalaa jara Amaaraati wajjin dhaabbatu. Amaaraa wajjin gartee warra gartee Amaaraati Asmaraa wajjin akkamiin summii nyaachistee akkamiin ejjeesta. Akkamiin si harka du'an. Siyyacha gartee gaara seenee bara. Bilisummaa teessanii jecha seenanii bara. Bilisummaa teessanii jecha bara adaatitti geessoo laalee harkuu hindu'inii jetteeti bara. Warri deemee bara ijoolleen san bara warri gaara kan seene. Abbaan kiyya osoo laalee harkuu gartee akkanatti hin du'ini haatiti osoo laalee harkuu akkanatti gartee manni irratti hin gubatin jeetiti bara gaara seenee bara akka keetii kabarachuu fadhu ka jireenya fadhu ka gartee horee fuudhee heeruun fuudhee bultii qabatee ilmaan horuu fadhu ka jaartii qabatee gartee wajjin gammachuu fadhu sigalee ka jireenya isaa gaarii fadhu bara saba kiyya akkana laalee dhaabbadhee laaluu jee bar gaara seenee akkamiin saba keen ka'e akkamiin fattaaltan. Akkamiin fattaaltan asiin bahe achiin bahe jettanii warri fattaalu jiru Oromoodha. Takkatti siniim na magaalaa taatee wajjin ganda taatee wajjin maaliif fattaaltan? Badhiira akka teetii kun akkana hidhatee gartee saba isaatiif gartee beelawee du'ee fincaananii warra gartee lubbuu wal baasee gartee uummata isaa ufa kaayyatee karaa raameessee gartee lubbuu isaanii seef godhee har'aan tana duunee kaanee biyya irraamnee kaanee warri jiruun dhiira akka teetiiti bara. Ati dakkitti garaati jecha warri gartee Oromoo fattaaluu jiru Oromoodha. Nama biraa harkaan kaayina gizee isin badii qabdanis dhugaa isinitti himamuu qaba. Maaliif jajjabeen maa fattaalamti? Jajjabeen gartee karaa isin deemtu maa fattaaltan? Maa jala deemtanii himtan faradaa teessan? Maal harkattarraa himteef lubbuu namaa balleessuudhaaf eera kamtuu sii kanne maalirratti himta maalirratti jala deemtee waan hin beekne gartee nama jifiin jajjabee keessa hin jirre nama gartee woboo keessa hin jirrellee lubbuu namaa ka balleessu jiru ijoollee Oromooti. Barbaachisaa taanaan maqaan keessan gabbaha. Amnallee miti hawaasa baasu taagana maqaa keessanii wajjin ganda keessanii wajjin warri gartee fattaalu jirtan ganda keessanii wajjin sin baafu. Joollee bilaashi maa duuti maal taatee balleessan maaloonni balleessanii maa faraddan Oromoon dhiirummaa qabna jettan malee dhiirummaa qabdan silaa dhiirummaa qabaatanii gartee yeroo ammaan tana woboon magaalaa keessa sinii galee biyya keessa sinii galee gartee woboon isin bira jiraate teessee irrallee jarri kun wallaahi lazim dhiira dhuga dhiira silaa taatanii isin gartee jajjabeen isin bira jirtu
Alan jenne dhiiran jenne deemtaniiti gartee warri miliyoona 5 miliyoona 10 fakkaateeti warri miliyoona 65 ara nam tokko fakkaatee deemu jira. Kun maaliif ta'uu qaba? Du'aan jirtu. Mana keessa du'uun jirtu. Ala du'aan jirtu. Mana hidhaa keessas gabbaasanis rashanutti hin jirani. Wabo sappoortii gooti jettee mana hidhaa keessa tortorutti hin jirtu. Namni laal taraa takka du'eetiti lama daqiiqii keessa seenuu qaba. Illii keessa seenuu qabda. Dhiira Oromoo yoo taate illii keessa seeni. Akkamittiin kan qabsoon ati qabsaa'eef qabsoon ati gartee ani uummata kana bilisoomsee uummata kana gartee qeyroo bilisoomsee uummata gartee kaalsii namaa dhiquu ture warra ergannoo namaa ta'uu ture arraati aangoo baaftee jarri san gartee arrallee deebi'ee sira shanu jira akkamittiin illii keessa seena akkamittiin qiimii keessa seena akkamittiin gartee illii tana keessaa bahee saba kiyya bilisa baasettee akkamittiin yaadne jarri kun maalirraa gartee doktora profeesara cufti isaaniitu gartee waraana keessa seenanii hidhatanii saba isaa haati teenya Tigraawaayi ana Tigraawaayi jaanii arra miliyoona meeqa fakkaatanii gabboo jiran. Maali jecha? Saba isaatiif jecha. Aanaa isaatii jecha. Rahima isaatii jecha. Namni keenya maal wal fattaala? Maal wal himtan? Kijibni kun qayyoo bitolo. Namni ammaan tana keessatti Oromootu Oromoo fattaalu jira. Oromootu Oromoo geessee Oromoo rashansiisu jiraan. Kun maaliif ta'a? Dhaabbachuu qaba. Yoo kun hin dhaabbatiin maqaan keessan ganda keessanii wajjin gartee waan ati fakkaatti wajjin gabboof ta'a. Yeroon eeggachaa jirra. Yoo if gorsuu baattan if gorsitan yoo if gorsitan if gorsitan yoo if gorsuu baattan ammoo toolaa miti boortaas hin gorsiisa. Akkas hin beektanis hin hojii deemnaan jajjabeen jajjabeeffamuu qabdi. Eenyoochi haadhatee gataree bitaatu san gartee akkasii reebi hin taaneef dhaabbataniif. Yoo ati humna qabaatte namni si kabaja. Yoo ati humna qabaatte gartee namni kabajaa si qabaate. Yoo ati humna qabaatte jaalala harkattaan. Yoo humna qabaatte gartee bikka cufarraa gartee ani Oromoodha ani shanyitii Oromoodha jee afaan keessi banaan. Yoo humna qabaannu namni garagalee si ilaalu hin jiru. Oromummaan gartee dhiigummaadha. Oromummaan gartee fonkeeti. Oromummaa keetiin proud ta'in. Yoo ati proud hin taane eenyu kasii ta'uun. Gartee ati gammachuutti qabaachuu qabdan Oromummaa keetiin tiboonuu qabdan. Oromummaan gartee ta'u manini balleessina jee galgalaa gadama gartee qaxaraatti bulu jiru tamtami taati gartee warra balleessu wajjin dhaabbattee Oromoo balleessu jirtu kun baqan. Shame on you guys. Warri fattaalu jiru kaniin quba qabuuf hin baane. Kanaafuu jajjabeessanii gartee bira dhaabbachuudhaan nageenyi dhufuu deemu hin jiru. Nageenyi deemu illee hin jiru. Waraanaaf deemu. Maalla inni harkate waraana irratti ta'uu deemu. Gartee waraanaaf gartee ready ta'uu jiraan. Kanaafuu Oromoon teesseen du'iin manattis du'aa jirta. Mana hidhaattis gabbaasanis rashanaa jiran. Alattis du'aa jirta. Oromoon takka akka ammaa kana duutee hin jirtu. Oromoon akka ammaa kana gartee tuffatamtee hin jirtuun tuffii tana keessaa kee baasuu danda'u eenyu jajjabee humna taatee fi bira dhaabbattee fi ani Oromoodha jii proud ta'eef ani Oromoodha Oromummaa kiyyaaf hin du'u jira. Oromummaaf du'aa jirta. Oromummaa tee balleessu jiran. Si balleessuu deeman hanqa teessee jettee si keessaa baasa yoo eeggatu taate taa'ee eeggadhu. Kanaafuu uummanni rafaan jira siif. Gartee uummata gartee teessee wanni eeggattuuf hin jirtuun jajjabee kee gaachana taatee fi bira dhaabbattee gartee ilmaan ayyaa bira dhaabbattee ilmaan ayyaa san gartee asiin bahan achiin bahan gartee fattaala kee dhaabi. Fattaalli kan kee wanni sii godhate akka illee hin jiruun qoonqoorra nyaattu jecha Oromoon gartee waan xiqqimii yeroo xiqqoo takka jecha ijoollee jajjabee lubbuu isaanii balleessu turan. Tani gara na gubeen. Tani fin dubbii jiraan. Arra warri gartee miliyoona 5 kun gartee miliyoona 5 taaniiti arra gartee miliyoona warra 65 san caalaa taanii argamu jiran. Lolaaf qophaa'uu jiran. Mootummaanis lolaaf qophaa'aa jira. Kijiba nageenyi hin jiru. Kanaafuu ijoollee waboo bira dhaabbattee gartee gaachana taatee fi bira dhaabbachuun dirqama cufa keenyaati. Namni cufti nu gartee gaachana taatee fi bira dhaabbachuu. Oromummaaf du'aa jirta. Oromummaan dahaaba Oromummaan dhiiga. Bikka fedhe taanaan bikka fedhe jiraadhu Oromummaan dhiiga. Si balleessuu deeman. Du'aa si jeesuu deeman. Si rashanuu deeman. Qiimii keessa seenaa Oromoo. Oromoon gartee akka duri gartee Oromoon gartee mali tolooltummaa maaree maxxanfataa fi maaree fi jinnii baanan kan keessaa ba'an Oromoon illii keessa seenuu qabdi. Qiimii gartee akka keessaan baane akkas ta'uu qabda. Oromoon duraa kafalatti yaanii haasisuutanii. Akka dursanitti gartee lakki dhiifnee fi dhiifama goonnee fi of fidhaman no
qiimii keessa seentee illii keessa seentee gartee oromoo yoo xu'in oromoo nurraa kafalatti hajaanii sodaatanii san eenyu sodaachisa atiif sodaachisa yoo ati humna qabaatte yoo ati gartee gaachana qabaatte yoo ati gartee jajjabee qabaatte sodaachifamta yoon kaanoo gabbaasanii rashanan eenyu abbaasaa dubbata amma silaa waliin dhaabbanneeni warroottii abbaa gadaa warra jeese maqaa isaaniitii fi hajjeese taa'u jira hidhaan seenne osoo waliin dhaabbatanii jara kana gartee ifiin shanyii warra kana ajjeese mana isaati hoo jarra gubdan dhiirumaan qabdan maaliif taraa oliitti hin deebu akkasi gubeessan taa'u jira sinii himnee jira bar abbaa ajjeese sinii himnee jira bar ajajatti kanneen sinitti himnee jira bar dhageessanii jirtan gurraan dhaggeeffachuu miti hojjitta baarii jijjiiru gartee kaa ajjeesisiisa gartee mana isaatiif isa laa beenzilatti neexanii bam daseet lubbuun namaa laman deebitu yap maaliif isaanuu akkamitti abbootii teenya ajjeesan abbootiin gadaa badiin qabdoon jarri sallaan abbootiin tiyyasan nama rarti ajjeesanii du'a isaanii waakkatanii awwaala waakkatan tanaaf nama rarti kajjeesa taa'u jira nama biraatiin sababa barbaadu jiran sababa nama biraatiin gartee nama biraatiin no kajjeesa nama sadii biran kutan dawaa qoruunii dandeessanii onnee ni qabdanii dhiirummaa ni qabdanii nama gartee oromoo irratti gartee afaan banee dubbatu yoo afaan isaanii qabsiistan kabiraa afaan hin banu afaan banuu san maal abbootiin gadaa san ajjeesanii awwaala waakkatanii ammallee gartee heeraaf hin dhiyaatin taa'u jiran haala galgalaa ganama dubbattee gartee miidiyaa kanarraa dhabamuu baate gartee galgalaa ganama gartee justice warra abbaa gadaa kana gatanii gaafatiin oromoon gartee torbaan takka iyyiti torbaan takka boodoo ni irraanfatanii jaan haa caaluu ni irraanfanne nuti ammallee justice haa caaluu gaafachuu qabna abdi jabbaariin ni irraanfanne ammallee gaafachuu qabnaan mucaa gartee wallisaa tokko haa dura haa caaluu dura ajjeesan sanis hin irraanfanne jartee ijoollee gartee qawwee irra kaanii ajjeesan karaa wallagga kanatti hin irraanfanne akka malee ajjeesan ijoolleen tun gartee heeraa fi seera maletti ajjeesan kanaafuu heera isaanii gaafachuudhaaf gartee yoo ati jabaatte yoo ati gaachana qabaatte yoo gartee humna qabaatte dhiiga saba keetii gaafattaaf yoon kan bu'aan qabdu boo'insi kan keessa laalamaa labteessee tumu gartee restis bis namaa du'e akkasii abaluu du'e du'a gartee rabbiin itti dhufee du'e malee du'a kaan nuuf kafalin dubbatina duuti kaan kafalamuu qabdi kooromoo ajjeesaniiti kooromoo akkana dhee dhooytee funyaan cabsitee irraa kafaluu danda'u gartee walirra tumsuu danda'uudha oromoon wal bira dhaabbachuu danda'u ani eenyu ati oromoo cufti keenya oromoo wanni duunuun maal maqaa oromummaatiif duunu maaliif nu balleessuu waan barbaadaniif kanaafuu oromoon gartee gaachana walii taatee wal bira dhaabbattee gartee sagaleen takka walii ta'uun Suudi Arabiyaa keessatti duu jiru kan Suudi Arabiyaa keessatti gartee hidhamee achi keessa dhaluu jirtuu fi warra garaa qabu kan hidhanii fi gartee ijoolleen achi keessa duute san gartee oromoodha oromoo waan ta'aniif hidhamuu jiran wanni biraa takka hin jirtu. Gartee waan oromoo taateef gartee gaddeebitus gaafiiraan deebitu san waan jaanii amananiif hidhamanii jiranii san ana gattee yaaduu qabda. San gartee si dhaggeeffamuu qaba saba kiyyatteeni. Ha gartee akka malee duu oromoodhaa gartee wani du'eef maali gartee wani du'eef takka hin jirtu. Namni gartee waa balleesse heeraa fi seeraaf dhiyaata. Kasan dabara gartee kanuma gabbaasanii rashananii gisee biraa deeman ati zandeessu gartee irraa kafaluu danda'uudha. Amsanitti ni mugaa beektanii. Oromoo ilkee irraa qabsu danda'uudha. Funyaan isaa cabsitee akkasitti kabachisiista. Yoo akkas hin ta'in gartee kabajaa Oromoon harkachuu hin teessuun. Oromoon nurraa kafalatti jee namni sodaachuu danda'u. Yoo san hin ta'in yoo ati gaachana waliin ta'in yoo ati wal bira dhaabbatin yoo ati gartee gaachana waliin ta'in wanni biraa takka hin jirtu. Yookaan ammoo kan abaluu du'ee jira. Amma qaanfadhaa. Saba guddaa kana taanee namni gartee nuti namni jirre nu jeesee gartee teenyitoo boo'aa oolu qaanfadhaa. Namni qiimii keessa seenuu qaba. Oromoo namni taatan qiimii keessa seenuu qabdan. Afaanii bichaa osoo miti takbaariidhaan hojii jijjiiruu qabdan. Yoo san hin ta'in Oromoo nurraa kafalatti yaani sodaachuu qaban namni. Yoo akkas hin ta'in ilmaan keen tuqan. Ha Jabuuti keessa jiran hin tuqan. Ha Soomaaliyaa keessa jiran hin tuqan. Ha gartee biyya Arabaa jiran hin tuqan. Nurraa kafalatti yaani si beekanii. Amma Soomaaliyaa irra guddisi gartee ilmaan Soomaaliyaa tokko bikka takka yoo tuqan ka as jiru irraa kafalan. Kanaafuu ijoolleen Soomaaliyaa fitin tuqan. Manni fitin tuqin hin maali nurraa kafalatan gaanii waan beekaniif. Akkasii sodaachifamuu qabda. Ilmaan keessan biraatiif gartee nagee kennuudhaaf.
Gosan intahin gartee Oromoo na maarree du'ee jira ammaas maareedha jettanii mani gara du'aa maxxansanii du'aa gartee kan masti dhufte gartee sadii maxxanse. Tingaltee rabbi rahmataa godhannee du'aa inni goonaaf san dabarte Oromoo du'eettee ilmaan Oromoo takka illee hin maxxansin kaafalachuu danda'uudha. Illi keesseente tun maaliif darree deebi'ee dubbadanii beektanii ni addabanne obboleen kiyya. Biyya Amaaraa keessatti ijoollee tamaareetiin ajjeesaniiti reefka bichaa gad deebisanii afaanumaan dubbannee usne. Ijoollee sana namni jastii gaafate hin jiruuf. Haacaaluun deessa ajjeesaniiti jastii namni gaafateef hin jiruuf. Afaanumaan dubbatanii usuun tagbaarii jijjiiru. Oromoo yoo akkas taate bichaadha. Gartee sodaachifamti. Yoo akkas taate bichaadha. Yoo akkas hin ta'in gartee Oromoon garamu booyinsa. Dadhabanne boo onnee horaa. Onnee hoo qabaata dhiira yoo siin hin jaan. San dabarte gartee nagara bi Oromoon himatin Oromoon generation namaan akkasii jiru kanatti maaliin Oromoo godhe jaaf gaafadha. Maaliin Oromoo godheef. Gartee Oromoon tiyya gartee ani maaliin Oromoo ta'e jaaf gaafadha. Jarri abbootiin teenya gartee waan isaan dalaganii kutan arra teenya ilaa farfachaa jira bar. Hayyuun keenya waan gartee eenyuum taaddasee birroo waan jee ilaa farfachaa jirami generation keenya kun gartee dargaggeessa qabi. Gartee cufti keessanuu gartee namni Oromoo katee generation keessa maal daleedan. Ijoolleen kee yeroodhaa histirii uumtee biraa kutte. Sigalee kaddu'ee fi kadjiru gidduutti histirii takka gartee waan qabatama qabaa uumanii lafa kaayan. Dara gartee qawwee qabu, warra humna qabu, warra maallaqa qabu gartee akka gartee firaa darbuu danda'an garsiisanii jiran. Generation keenya kun maal dalagu jira? Wal fattaanuu irratti, wal qabsiisuu irratti. Wal jala deemtee olola warra banuu irratti faradaadhaan fiiguu irratti sanirra dalagaa jira. Shame on you guys, shame on us. Cufa keenyaafuu qaanyii sablina guddaadhaan kana keessa akkami baan Oromoon jabaachuun humna siidhaatiin gartee Ortodoksiitis iyyaa jiran immoo warra Ortodoksii Oromoodhaa bira dhaabbadhaan iftaanii haa dhaabbatan. Ortodoksiin gartee mataa isii qabaattee gartee mana siitiin haa dhaabbattuun sagalee taaf. Bira dhaabbadhaa isiniif jirra obboleen keenya jaan bira dhaabbadhaan maaliif iyyaa jiran amma sagalee isaanii dhageessaa jiran sagaleen isaanii dhageeffamuu qaba bira dhaabbachuu qabdan bira dhaabbachuu qabna gartee isaaniif sagalee ta'uu qabnaaf dirqama maaliif dhiigummaa qabna kaa'a amantiin taabbaati garuu ammoo Oromummaa dhiigummaa qabna waan san taateef sagalee taatee fi warra Ortodoksii Oromoodhaa gartee warra ammaa tana sagalee isaanii dhageeffamaa jirtu. Birate dhaabbattee gartee gaachana taatee fi gargaarsatus ni gargaaraan haa humna isaaniitiin gartee mana isaanii uummatanii haa mana isaanii kana ijoollee isaanii barsiifatanii gargaarsa barbaadanii ni gargaara bira dhaabbanna obboleen keenya bira dhaabbachuu qabna gaachana ta'uu qabnaaf yoo san hin ta'in bu'aan qabdan sigalee so tanaafuu Oromoo wal cina dhaabbachuun gartee bikka fedhe sagalee Oromoo gizee dhageesse biran kutiin laali maal jechuun jiraajii sagalee kannii gurra kanniif bira dhaabbadhu saba kee biratti. Yoo saba kee bira dhaabbatiin namni bira dhaabbatu jiru Oromoon galaana kana gartee akka waliin dhufuun barbaadan galaana kana gartee akka inni faca'ee cirracha keessa faca'ee gartee akka faca'ee dhufuu barbaadan kanaafuu galaana kana waliin qabuun maal Oromoo gartee Yurooppii jirtu Oromoo Afrikaa jirtu Oromoo gartee Ameerikaa jirtu Kanaadaa jirtu Yurooppii cufa keessa jirtu gartee kana cufa waliin qabdee gartee ati Afrikaan gartee kiingi ta'uu qabaachuu qabda mataa Afrikaa ta'uu qabdan maaliif sirna gaarii waan qabduuf sirna bareedaa waan qabdu sirna Oromoo qabduutu har'a Ameerikaa kana keessatti gartee dhalaa kabajuudhaa fi gartee jiran leelis faristii amma akka faranjii jettu kan gartee kabajaan even sirna heera bulmoota Oromoon qabduutu Ameerikaa kana keessa fayyadamuu jiran sigalaami afaan faranjii waan nu himaniif malee heerri kun Oromooti hojii walitti deema. Probably kan Oromoo kana haatanii gartee fi feerri godhatanii jiranii akkasittiin fudhadhee jiran mataa keessatti. Kanaafuu Oromoon gartee galaana kee kana walitti qabuudhaaf galaanni kee kun gartee nurra garagala jaanii waan sodaataniif gaachana kan kee wal cina dhaabbattee gartee Oromoo sagalee takka wal bira dhaabbachuu kabaju jajjabee yoo jiraate gartee kabajaa qabaattaan gartee kanaafuu Oromoon gaachana walii ta'uun dirqama ta'a. Ani Oromoo amma booda gartee fattaaltiiwwan dhagee wallahi guyyaa san gartee rabbi nuunaan bareen. Maal gootallee yoo ta'e na gaafatan weellee godhuu miti saaxil baasuudhaan deebi'u. Abbaa fadhillee maantaan irraa illee hin deebinu. Even tokko fattaalee wooboo tokko fattaalee tokko irra gartee rakkina tokko irra geesse faamilii teetirraa ka'e itti himna dhugaa jiru. Yoo tokko Oromoo wooboo fattaalee karaa kanaan bahan achiin bahan jee information isaa nu bira dhufnaan gartee faamilii warra keessanirraa ka'e akkasii walitti himna. Gizeessan arraba saamurra. Gizeessan naamusaa qabataan.
jajjabe waan gartee fattaaltaniif hin qabaniin jajjabe bira dhaabbachuu da gartee humni isaa bakka cufa keessa ficaatee jirtan dhiira ni taata deem bira dhaqiitti hidhadhu deem bira dhaqiitti gartee qaama kee diriirsiin deem bira dhaqi gaachana ta'eef bira dhaabbadhu jaalala isaa gartee garsiisaan gartee naayecha gartee ala gabbaatan naayecha gartee du'aa jirtan naayecha jaati mooraalii taaf namni gartee yoo qaamaanillee keessa dhaquu dhabdan gartee mooraalii taaf naa jiraadhu jajjabee koonaaf jirtaa jiini jettee mooraalii taaf mooraalidha bilaa lameetti kireetan ana tigraawwaay jira naayikonnan jechaa olala naayikonnan deemaa laala bikkam cufarra miidiyaa isaa irratti maaliif ummata isaa warra lubbuu kan nu jiruu fi gaachana taa'aa jira. Sigale if duuban deem naayikonnan siniif galaamii akka jiraannu tutanaafuu Oromoon gartee yoo akkas hin tahin oduu bichaan faayidaan qabdu tagbaarii jijjiiru. Tagbaarii yoon jijjiirin gartee teesseetu Oromoon akkasii kuni saayikoloojistii effekti ol godhudha. Kanaafuu Oromoo onneetti bituus gartee gaachana ta'uudhaaf jabeestee gartee sabii tana geessuudhaafis ilma namaatti arraba kana hawaa godhu. Kanaafuu negatiif keessaa bahaati laal positive gaarii Oromoodha. Gaarii Oromoo akka taphaa gaarii Oromoo gartee ol qaqqabaa akkasitti gartee addunyaa irratti illee beeksisuu akkasii godhaan yoo san godhin bu'aa takka illee hin qabdanii. Kanaafuu yoo seenuu feetanii yaada kannachuu barbaadan nam takka nam lamanii fudhadhaa. San booda ayyameen ilaala. Yoo seentee yaada kannachuu feetu bilisa kiyya kannadhu. Si argeetiin jira fuudhi. Si argee fuudhi bilisa kiyya. Viidiyoon kan ka'e. Namni yaada kannachuu barbaadan. Yaada kannachuu barbaadan. Ergadhaati nam lama nam sadiin hin neqa. Yaada kannadhaa. Waa'ee jabee irratti. Si arge fuudhaa. Si arge fuudhi. Fuudhi si arge. Maali gaa viidiyoon keessan oh my god hin taqabbalu yaa bilisa kiyya kan nama si arge. Kan nama si arge hin taqabbalu viidiyoon kee. Namni seenuu yoo barbaadde yaada kannachuu barbaadde fudhadhaa. Yoo yaada kannachuu barbaadde. Kaameraan keetuun fudhatu. Kaameraan kan fudhatu. Tamayya kanaa si kana yoo fudhate. Erga duukaa bilisa kiyya takka kayeetu jirta. Gargari saayiba kiyyaa miti ubar. Deebi saayiba naa hojjetee. Okay, namni seenuu yoo barbaadan. Waa'ee jabee irratti haasoo barbaadan. Ergadhaa. Gari saayiba kiyyaa miti warri saayiba ergachuu jirtan. Gari saayiba kiyyaa miti saayiba kiyya ta'a. Fuudhi amma si ergee. Fudhatu gaa duba kaameraan kee. Okay.
اوكي ايوه تقبلته سي ارجع فرد ايه فرد الصورة التانية مالي صح وريتك تكتك خدنا ميتي فرداها وريتني خلي فردا سايبة خيابتي سايبة خياتي Gari saiba khiyamiti. Tanap ko di ba kamera.
Aya pudi me. Pudi aye. Wafuri rasi yan ke pudi kadate. جرة جرت يا ابو الزقية. عليكم السلام كم جرة كم دقيقة فيادا؟ هي جرة كم جرت؟ عندي ساعة. كم لقي أمريكانا I think وانت خايف وانت كاميرا في كبي. انت بالي سجلت انت تكشف الكبي. أما لقيسو namni biraa yoo dhageen beeku garuu anna biraa jilasa dhaga'uutti hin jiru. Jaraan ni dhageema. Mee sagalee ol fuudhiti kasho? دقيمو Okay, haa haasa'u mee haasa'u. Waa'ee Dhageema, waboo irratti maal dhageema. dubbata? Maal jetta? Maal yaada qabda? لك واي وبودا لقوا لمي أكبر Ati biyya keessa jirta yoo biyya keessa jiraate maal haasa'u lakki waan biraan haasa'u inni? لا لا كون كابوساني عاسو فاسو أنا وان فريم وان ناسو الدبيهو ينتقي أكاتا خيون دي بريدا لا لقوا ديو ترون دبان سور دفو وردوفين خيالين لقوا مواغري بيتي خانا ميلي منما وعلي بيخيتي سنفتو Tuugaa. على بريدا لا Galatoon. Dhuguma onni ati haasoftu waan sirriitti waa garii dhuguma haa taatu Oromoon bal'oodha. Bal'inni keenyaas akkasumatti namayyuu hammattee jechuun Oromoon ilma barcumaattis ni heddummaatti rakkoon qabu. Ati namni irra guddaa odoo si matuu si jibbuus ni jira. Dhugaa. Osuma ji'uu booda ifumaafuu injifatamee harka kan naa beek. Dhugaa. Sawwaan rakkoo qabaatii miti Oromoon akka fedhe yoo ta'e kanuma hojii jiruutu itti hama malee kabiraatii miti. Dhugaa. Bal'inni ifiifuu rakkoos nima qabaa beektee namni xiqqaan ifin bal'aan tokko biti. Dhugaa. Kanaafuu bal'ina kanaa wajjinuu akkaataa nama jirus alhamdulillah waa hammee gidlasii miti. Ati gaariin ilma namaarraa eegamu osoo hin taane dhugaa wanni hundi osoo ati sagantaa feetee dhugaa dhuguma laakiin namni dubbachuun sirraa'uun deemuu karaa sirriiti. Haa ta'u wanni ta'uu feetee dhuma taati dhuguma if jabeessuuf ol jajjabeessuun wal hordofuun hordofummaan kunuu haala wal sirreessuu dandeemes waan baay'inaan haala gaarii qabus dhuguma itti hirmaachuun waan bareedaadha. Galatoon. Haa ta'u dhuguma bakka feetee jiraattus bar waa Oromummaa namni sirraa jijjiiru hin jiru jechuudha. Eegalee dhuguma Oromummaan isiin waa ammeenyaas hin qabdu. Waan gaasaba dhalatteef takka firraa buusuus hin dandeessu. Hordoffiin keetis waan dhalootaati. Haalaan waan bareedaa sirraa jaallattu. Haa taatu hanqa wayyaatti foonni jira Oromoon bal'ina keessa siimee baay'inaan beektee gaasabaa sablammii meeqa ilma godhattee hammattee jirti. Sanuma keessa qeessii jaallatuuf qeessii jibbuus keessa jira jechuuf iyya beekte. Maal ta'e televiidha? Warrummaan nuti gartee ilma godhanneeni warrummaan Oromoo guddifattee gartee warrummaa Oromoo guddifatteetu har'a nuuf xilaata ta'ee har'a baanis gartee ni jiraamti saayikoloojistii gartee uummata Oromoo kana miidhuu barbaadee jira beektaa? Sanuma malee ilmi Oromoof dhalate abadan Oromoo laamsheessuuf hin yaadu. Dhugaa. As fakkaatee afaan keetii jiru ati immoo Oromoo jettaa yookaan maqaa saniin Oromoo hedduu arrabsitaa jechuudha. Sani bara kan gubee jiru tun bakka sani bara sana addaan baafachuu dadhabdee bara Oromoon ammoo. Hubannoo fedha namni hundi namni naannoo keessa jirutti hin beekamne hin jiru. Nama fedhe yoo hordoftee harkachuu dandeessa maalummaa isaa. Abbaa fedhe bikka fedhe yoo jiraate eega afaan Oromoo dubbatee naannoo asitti dhalatee fi kan itti dhalatetti abbaa fedhe irraa harkachuu dandeessa. Sadiifuu nuti Oromoon irbuu qabna. Ilma nutees ilma keenya gaafa inni immoo ilma kiyyaa miteetti irbuu seenta. Akka heera Oromootti. Yoo immoo inni ilma kiyyaa ilma Oromootii miti jedhee isaatu irbuu seena. Irbuun torboolii san isa waraanti jechuudha.
Dhugaa. Eega ilmi Oromoon lammii feetirraa ilmaas ni godhatti intalaasa kannitiif ni qubachiifti. Maaliif? Yoo kana naannoonee deemne gaa dheerinaan dhufne nu hundi ilmaan nuuf taanaa beeyte. Dhugaa. Wanni ardiirra jira hundi. Baay'inaan amma gaa taatu gaa amma gaa siyaasaa gaa baraan gaa wanti gaa agarreerraa sabaa sablammii wal loluun kar tokkoon tumsaa gargaarsuma dura mootummaa qubatuuti. Mootummaan haree akkasuma. Haa ta'u san dabrii ilmi namaa tokko saba fedheewu rakkina qabuuf akkuma reefu ati jettee nam tokkoof rakkina jaalachuun gaarii miti. Sigalee namni Oromootti rakkoo jaaladha je'eef dhibee jechuudha. Hajan Oromoo oggaa jiran haja nama garaan isaa baharaatti nasiima. Hammeenya hin danda'u. Odoo keessummaan tokko ganda kana dhufee qubatee keessummaa fi namni biyyaa ol lole namticha keessummaa hojii ol lole sanitti hirmaataa jechuudha. Gaaroominaa beekadhu. Karaa Kana tokko wallaalan bara. beekama. Kana Haala wallaalan bara. sabgaa dururraa qabna. Maali beektaa? Oromoon wanti tana qabduuf heera sii keessa waan babal'oo jira namni dura heera fi baruudha. Oromummaa gu'aa bartee heera kee baruun dirqama sii ta'a. Ilmi namaa heera fi oggaa bartee heeraa fi seera Oromoodhaa gu'aa keessa hubatte. Heeraa fi seera nama biraa barachuun siif laafaadha jechuudha. Sigalee keessaafuu amma ilmi dhiiraa eega fuudhee bultii ijaaree waa jaha baruu qaba. Heerri jahan bultumaa jedhanii jira. Heerri jahan bultumaa san sadii du'atee fedhaa jette Oromoon. Sadii jiruutee fedhaa jette. Namni waa sadeen kan manatti isa eeggatu ilmi dhiiraa eega bultii ijaaree intala nama harka fuudhe qabatee fuudhe. Sadeen du'asaa fedhuu fi sadeen jiruusaa fedhu hoon beeyne mana keessa galu keessatti. Sokkituullee galchuun beekuu jette Oromoon. Jaarsa dubbisi harkaan akka irra jaan bultumaa qabda jettaan hin qabu gaa jecha qasuu malee dubbachuu hin dandeessu jettaan. Wayi sirreessuu isa gootaa jechuun namtichi sana akka if booda deebi'ee heera jaan bultumaa baruuf. Saniifuu Oromoon heera sii keessa zigaalii fi hooda qabdi. Waan fedha keessatti abbaa fedhee hoonninis nama keessummaa alaasi dhufee jechuu hooda jechuun waan qabdu nuun qabaannellee hooduu qabda waan feetete maal feete maal keenyuma jechuudha. Namtichi sanoo ganama sibila fedhu agabuu bulee akka fedhe bulee ganamoo gabbee daddacha siimate hoo abaluu keenya kun waan an hoodanne akka irrattiin bulee hojii sirraa harkata heera daalacha sirraa qala jechuudha. Zigaal taatu uumamarraa qabdi Oromoon qabaanne uumama qabdu si bira dhuftee nyaadhu osoo sin jettuu si bira bulti jechuudha. Kan fi nyaanne dura inni haaquufu kuni aadaa heera keenya keessa jiru. Namni bal'aan tokko ati yeroon geesse galaanuma ta'e nama fuudha malee waa takkan ta'u ammallee naan siima. Oromoon lolaanii miti kanama injifattummaas naan siima. Heera Oromoon qabdu kun haga ammas la Janeebii fi ol jiru kun beeytee haa gadaa siistamiin sana waan faranjiileen irraatti fayyadamuu jirtu. Fayyadamuu jirra biyya sanatti. Nama akkasitti. Egaa ilaan ka biyya faranjiitti illee beekamaadha. Amma 8 wal jijjiiranii dimokiraasiin itti fayyadamte gadaa siistamii namni kabajaan jaalalaan silxaana olii kennuun aadaa Oromooti. Wal muudee walii kennaa jechuudha abbootiin gadaa. Kan walittiin aarre silxaanuma sanuu gadaan keenya jechuudha. Saniifuu Oromoon dhuguma namni dhugaan Oromoodha. Nama silxaanaa fi kanaaf fuuldura fiiguullee hin qabu uumamarraa. Ammoo namni Oromoo guddifattee ni jira tokko tokko haala akkasii gwaarra gartee beekuu dandeessa. Saniifi waan tokko godhee nama Oromoo fedhee hoo qorattee harkachuu dandeessa. Kan keessa jirullee keenya nuti hanqan inni nun darbinitti maqaan Oromoo bal'aadha. Namayyuu bal'atee haammachuu qabaa jechuudha. Saniifuu waan Oromoon qabdurraa ilmi Oromoo ta'e heera Oromootis barachuu qaba. Haammachuu qaba. Keessaas hubachuu qaba. Namni heera fi osoo hubanne fakkeenyaaf irra guddaan namaa osoo kasaan hubanne kan namaatti dabra jechuudha. Kan namaa san baruuf if darara. Dura heera kee injifachuu qabda beekuu qabda. Eega kee beekte booda kafeetii daachuu dandeessa. Sigalee? Akkasiin fa'aa biyya keetii fi kabiraatiillee dhaga'uu jira gorsa gaarii taatee. Ittuma ofuudhaa taatu nuti onni beekuu qabnu nuti onni ta'uu qabnu yeroo hunda Oromoon gara bal'attii jechuun numa jirti.
ammoo nummii du'an ka fedhe hoteelli amma ollee dhiyaatte fakkaatti waan gaariidhaan jira. Namni garaa ballachuun akka fedhe hootee abbumaaf miidha. Abshir. Sigalee namni gaa osoo ati gaarii addu'amtu hosi yaade ni miidhama ifiifuu. Baay'atee namni immoo si keessa fakkaatee si keessa jiru kasii miidhajuu ifiif keessisaa miidhamuu ta'a. Dhufaa jira guyyaan miidhamus. Tana shakkiin goonu inshaallah beekte nama keessa jirullee nama hammatu miti. Akkas jeelleen hoo jiraate akka gorfamuufiin siin jeebar. Ilma keenya waan adda baafuu qabdu jechuudha. Oromoon gaafa ilma si godhatte si muuddes. Irbuudhaan si muudanii ilma si godhatan. Haa ati immoo irbuu san wallaaltee kun immoo akkanaati shinyi kanarra dhufee hoo jettee si irbamee irbuun torboolii torba gadii si dirti jechuudha. Gaafa inni if darbee si darbee bahaa miidhaan isa harkattee saniifuu nuti hundi keenya jechuudha hin sinjee ilma qabaachuun lammumarraa hin qabne irraa hin jiru. Nuti lammii waa haammattu lammii balloodha. Hawaan fedhee unu faranjiinoo dhuftee ilma nuu taate intala kadhannee ilma godhanna. Inninis ilma nuu hibeetee fagoomi faranjiiniisi. Oocha garagallee deebine namuu dameen takkuma hundeen takka. Damuma tanarrattuu beekee dameen akka bifa dameen namaatti jiraatutti wajjin heeraa seeras kee qabaattee barachuun waan guddaa naaf fakkaata. Saniifuu warri Oromoo keessa taa'ee Oromoo miidiyoo jiraatillee akka gorsamuufiin idaata sii godhu jira beekte. Oromoon duraanis jaalalumaa fi heeraan nama waa gorsina malee lolaa fi arraba hin qabdu akka Oromoon heeratti Oromoon aari jeetis onneen na butamuu hin qabdu. Akkuma heerri sadeen sii qanne sanitti obsitee akka qabaattaa jechuudha. Heera sayilan irraa sadeen tokko obsaa, tokko gorsaa, tokko dho'isaa jette Oromoon. Waa gadi cufanii dho'isanii fixanii jira. Ta'oo banan kaafa kottu. Waa gadi ta'o obsaan dabarsanii jira. Hoo obsaan hin dabarsin wahii bada jechuudha. Waa gadi yoo ta'oo isaan dabarsanii jira. Kanaas finne jaani wanni awwaalaniif hoo dho'isan irra tolti dubbiin san. Dubbii garii ta'e dhoo isaan dabarsan namni ifatti gwaa dubbatanii fokkotti. Egalee ta'o obsaan dabarsaniis obsuu qabaachuu qabda jechuudha. Durumaan ganamaan abbootiin keenya waa obsaa as geesse. Waan abbootiin ta'e hin qabne qabaachuu hin qabdu jechuudha. Namnummaa ilma Oromoo ta'ee heera Oromootii fi waan Oromoo abbootiin isaa abaabayyoon isaa irra dabartee boodallaallee Oromummaan san xiqqishoo isaanii khilaafti. Maaliif aadaa Oromoon hin qabne asif fidaa safuu dubbataa. Saniifuu wanni tun isa xiqqeessuun mala. Ammoo namni gwaatee beekuun Oromummaa jetta. Namni if barachuu wanni gaariif xiqqishoo tana jechuudha. Arraata keetiin hin jarjartu waan abbootiin ta'e qabdu qabda. Kabajaan Oromoon qabdu siif hafuu qabdi. Osoo san irraan hambifannee Oromummaa falmachuu hin dandeessu. Oromoo ta'uuf dura Oromoon aadaan isiin qabduu fi namni tokko akkatti nama bira dabru. Akkatti dallee dabree gaafachi booda gaa'eerri harkatu kamii. Sigalee achirra dhaabbatee dubbataa jechuudha. Osoo heera Oromoo qabdu san atuu bikkaan hin geenye hedduu baay'atee beeka afaan Oromoo kanaan laafaa namni kun laaffattee fi Oromoo jettee dubbachuu fi arrabaaf fi huntuni. Ani takkaatti sabbaliif maa dubbadhee hin beeku gaggooti na dadarteen firraa. Numa kaasee maaliif gorsa jechuumarraa haasofne malee baay'inaan an takkaa viidiyoo fi kana maaliif waan gorsaa gaaf tokko kan yaadadhu osoon amata sadii dura Suudi Arabiyaa jiru kan dubbadde waa'ee gorsaa tokko oo agartee hirmaatanii waan takka takka beektee wal hubachiisuun gaariidha. Akka malee hin qabu Maatteef dubbanna malee. Arrata akka arra lamada ishee hojii kan haasee malee xiyyaafuu guyyaa takkaan gorsaa haasee. Guyyaa sanis olalte kiran jira ooma gorsaa san malee qaban uumarraa. Yaani baay'inaan ani na beekan baay'inaan kan namni as jirus jaarsummaan qaba ijoollummaaruu nama jaarsaati. Maashaallah gaariidha waan bareedaadha yaada keetii ulfaadhu ijoolleen biraatis nu naqeechaa jirti. Yin naqaati gizee biraatis hin badin kaayiti. Oke asumaan hordofa baay'inaan. Ayyee. Atumaatu akkatti deemtus mana gaabbaatu kaatti oofu beekaa. Abshir ayyee haya. Suma addee eeggataa nageenyaa jiraadhu. Ulfaadhu. Sabboonummaa keetiin sirraa calaqqisa.
أبشر فيانا دي تورينا بولين سنجا أبشر المارتي أحبلين أبادو أكسب نجران ركض إن شاء الله أي 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 أنا جراد دعائي هاي أنا قلت هاي يفردو تعال يفردو چالتو فردو چالتو فودي سيرجي فردو چالي هاي كنا سنبي مو انترنت كمال سيرجي فردو چالتو فردو چندن دني فردو چندن دني اوكي يفردو أيه ما نورمو نجيا فينا جرات هذا إن شاء الله وني عرينيو جراته جرا خورنا سانيس قرته ودي فدت ندوسا في ديرفا ودوساني في ديرفا يا ربي جه نجيا فيا والبراد ديفني وريني فريندي سنير قال لي فلا شو ندني غرغري هاي مين نك يجي نمتو كو نك يجي مين وين جيت Orang orang TV itu share ke jera.
يا جولة ينونا كيتن جزين سنين نكجيه فرات أنا كم سنقول بينا نونا كيتن جزين سنين يرجع فرات أكم سنقول سنقول لك بدا كيكي يا برادا Oromoo tiyya nagee fayyannaa jiraadha cufa keessan ilmaan Oromoo cufa keessan isiniin jaaladha nagee fayyannaa jiraadha Oromoo tiyya hedduun sin jaaladha hedduun sin kabaja lammii tiyya qomoo tiyya nagee fayyannaa jiraadha nageetti kabajaa fi ulfina jabaan isinii qabayee. Wobo viva viva jabaaddu gaachana koo.